Tole, jirra jirtuu baga nagaa jiraattan hordoftoota yuutuubii kooti. Hundumti keessaan nagaa keessanii an nagaa koodha gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Tole egaa sin jalaa akkan bade beekamaadha. Egaa haalota adda addaatiin qabamee tajaajilaan qabameen kanan bade malee waan biraaf miti. Ammas immoo ergaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gooftaan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:15-16 dubbisee achirraa sagalee Waaqayyoo gooftaa keenyaa waliin ilaalla. Kutaan kun maqaa gooftaa Yesuus nan dubbisa akkas jedha. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caafata qullaa keessatti ani qulqulluu waan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera jedha. Mata duree qulqullummaa jedhu irratti dubbii Waaqayyoo gabaabaatti waliin ilaalla. Qulqullummaan maali? Qulqullummaan maaliif barbaachise? Amma oomitti immoo qulqullummaan barbaachisa. Barumsoonni garaagaraa tokko tokko namni al tokko erga fayye al tokko Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa isaa godhatee erga fudhatee booda cubbuu barbaade yoo hojjete al takkaa fayyina argateera, al takkaa fayyeera. Ayyaanan fayye malee immoo waan biraa miti waan ta'eef cubbuu barbaade yoo hojjete fayyeera namni suni. Foonsaa isa cubbamaati isaa asitti lafatti hafutu cubbuu hojjete malee lubbuun isaa al takkaaf isa dhumaatiif gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fayyiteetti jedhanii kan barsiisan barumsoonni dogoggoraa waan jiraniif qulqullummaan keenya amma yoomitti amanaan tokko qulqullummaa isaa eeggachuu hin barbaachisaa kan jedhu sirriitti addaan baafnee gaarii goonee beekuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun kan inni dubbatu akkas jedha. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e, inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e, isinis adeemsa keessaniin qulqullummaa adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Ilaala, qulqulloota ta'aadha malee qulqullummaa dhaabaa adeemsa qulqullummaa itti fufuun hin barbaachisu hin jenne. Inni isin waame qulqulluudha. Inni isin waame qulqullaadha. Mudaan qabu, yakki irra hin jiru, yakka tokko qabu, yakka irratti lakkaa'ame tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf isinis qulqulloota taa'edha. Qulqulloota taa'edha. Inni caafata qulqullaa keessatti ani qulqulluu waan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera jedha. Caafata isaa keessatti inni kanaan durayyuu har'a duwwaa utuu hin taane kanaan durayyuu dubbiin sagalee Waaqayyoo caafanni qullaa'aan inni isin waame qulqulluu waan ta'eef isinis qulqulloota ta'i jedheera jedhee dubbata. Egaa qulqullummaa maali? Qulqullummaa jechuun adeemsa kiristaanii tokko gara Kiristoositti ittiin guddatu keessaa isa tokkodha. Qulqullummaan Kiristoos Yesuusiin fakkaachuudhaaf jireenya Kiristoos Yesuusiin fakkaachuu qabaachuudhaan amala isaa, yaada isaa, jireenya isaa isa fakkaachaa ittiin kan guddannudha. Isa fakkaachaa kan ittiin guddannudha. Yaadan, adeemsan, haasaadhaan, gochaadhaan qulqulloota ta'uun barbaachisaadha. Haasaan keenya qulqullaa'aa ta'uu qaba. Yaadi keenya qulqullaa'aa ta'uu qaba. Gochaan keenya qulqullaa'aa ta'uu qaba. Kanaaf qulqullummaa yaadaa, qulqullummaa haasaa, qulqullummaa gochaa of keessaa qabaa jechuudha. Namni tokko gaafa qulqullaa'uun kan isa barbaachisu yaada isaatiin, haasaa isaatiin akkasumas gochaa isaatiin. Namoonni baay'een utuu gara gochaatiin waan hamaa tokko raawwatiin dura, inni hatu utuu hin hatin dura, inni ajjeesu utuu hin ajjeesin dura, inni waan hamaa baay'ee hojjetu xuraa'ummaa gara biraatti kan gatu, jireenya isaa xuraa'ummaatti kan geessu utuu waan xuraa'aa sana hin hojjetin dura jalqaba yaada isaatu bada. Yaada isaatu bada. Yaadi namaa kun gaafa badu ilaalcha sirriin qabaannu waa'ee Waaqayyoo
ilaalcha sirriin qabaannu waa'ee namaa, ilaalcha sirriin qabaannu waa'ee wangeelaa, ilaalcha sirriin qabaannu waan hundumaatiif ilaalcha sirriin qabnu. Maaliif jennaan yaada keenyatu bade. Kanaaf kiristaanni tokko yaada isaa jabeessee eeggachuu qaba. Seexanni kan inni argatu isa jalqabaa yaada namaati. Nam tokko toon arrabsin dura yaada isaati kan arrabsu. Yaada isaa keessatti yaadi hamaan qindaa'aa hin qophaa'a. Sana booda dubbii arraba isaatiin hin baasa. Macaafni qulqulluun yaada keessan eeggadhaa jedhee dubbata. Yaada keenya eeggachuu qabna. Kanaaf yaadi kiristaana tokkoo qulqulluu ta'uu qabaachuudha. Akkuma kana haasaan isaa qulqulluu ta'uu qaba namni. Dubbiin inni dubbatu, macaafni qulqulluun yeroo dubbatu akkas jedha. Haasaan keessan akka soogiddaa kan mi'eeffame haa ta'u, isa dhaga'uuf ayyaana kan dabalu jedheetoo dubbata. Ilaala, haasaan keenya nama gara jireenyaatti fiduu danda'a, nama gara jireenyaa irraatti baqachiisuu danda'a. Haasaan keenya Waaqayyoon hin qabachiisa, Waaqayyoonis immoo akka namni ulfina hin laanneef gochuu danda'a. Kanaatiif haasaan keenya qulqulluu ta'uu qabaachuu. Haasaa qullaa isa dhaga'uuf ayyaana kan dabalu. Haasaan keenya kan qullaa'e ayyaana kan dabalu. Waaqayyoon kan ulfeessu. Ilaala, arrabni keenya kun kan inni ittiin haasofnu kun al tokko galateeffatee, al tokko eebbisee, al tokko immoo kan abaaru taanaan arrabichi Waaqayyoof hin qulqulloofne jechuudha. Kana waan ta'eef arrabi keenya, haasaan keenya maal ta'uu qaba? Qullaa'aa ta'uu qaba. Qullaa'aa ta'uu qaba. Haasaa qullaa'aa. Tole, nama meeqaatu si dhaga'ee jireenya argate? Nama meeqaatu balbala jireenyaa taateti? Nama meeqaatu haasaan nama kanaa, haasaan obboleessa kanaa, obboleettii kanaa namatti tola? Wangeela mi'aa, Kiristoosin mul'isa jedhee nama meeqatu Waaqayyo isaati waaqessitu kanaatiif, Waaqayyo isaati jajattu kanaatiif ulfina kenna. Macaafni akkas jedha, sabii keessanii maqaan Waaqayyoo ormoota gidduutti in arrabsamaadha. Dubbiin nuti dubbannu kan eeggannaa hin qabne, haasaan keenya kan ayyaana hin daballe gaafa ta'u, ormoota gidduutti maqaan Waaqayyo sabii keenyaatiif arrabsamaa oolaachuudha. Kanaaf jireenya qulqullummaa baay'ee barbaachisaadha. Jireenyi qulqullummaa baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan kan ittiin qulqullaa'u namni gochaa isaatiin. Gochaan keenya wanti nuti goonu qullaa ta'uu qaba. Hojiin nuti hojjennu qullaa ta'uu qaba. Harki keenya kan hojjetu, miilli keenya akkasumas wanti nuti goonu hundi isaa qullaa ta'uu qaba. Namni gochaa isaa hin qulleeffannee dhuga ba'umsa gaarii hin qabu. Dhuga ba'umsa gaarii hin qabu taanaan immoo namatti balbala cufeera. Inni daldaltu. Gochaan kee maal fakkaata? Waajjira mootummaa keessa kan ooltu malaammaltummaan hin jiru, gubboon hin jiru, wal caalchisuun hin jiru. Ilma obboleessa keetii, obboleessa kee, ilma daadaa keetii teessuma laattee fi nama hiriyaa hin qabne, nama qabeenya hin qabne, nama abbaa hin qabne, haadha hin qabne immoo nama meeqa ariite. Beeksisni ba'ee dorgommii sanas injifatee qarshii meeqa fidittiin jetteen namichi sun agabuusaa ta'aa jira har'a. Aangoo qabdutti fayyadamtee, iddoo siif kennametti fayyadamtee, barcuma siif laatame sanarra teessee wanta ati hojjettu guyyaa tokko sitti barachiisa. Hojiin ati hojjettu sitti barachiisa. Guyyaa tokkotti hin gaafatamta. Itti gaafatamta guyyaa tokko. Waajjira kam keessa jiraadhu, iddoo kam jiraadhu,
waltajjii kamirra dhaabbadhu. Hojiin ati hojjettu akka inni sitti farachiifne har'a kana of eeggannoodhaan hojjedhu. Akka sitti farachiifne. Ilaali. Namni baay'een dookumentii baatee biyyarra naanna'ee nan dorgomadhee biddeena barbaachaaf utuu isa ilaallatu, iddoon sun utuu isa ilaallatu, bakkeen sun utuu isa waamu, ati garuu matta'aadhaan malaammaltummaadhaan nama meeqa ol galchite isa kaan gadariite. Nama meeqatti du'a murtee nama kan meeqammoo oolchite. Hojiin keessatti barachiisa waan ta'eef qulqullummaadhaan hojjedhu. Seektara kam keessa jiraattanii seektara kam keessaa hojjetaa kan jirtan qulqullummaa isinirraa eega Waaqayyo. Akka waan Waaqayyoof hojjettanitti hojjedhaa. Akka waan Waaqayyo gooftaan sin gaafatuutti beekaa hojjedhaa. Waaqayyo kan inni barbaadu isa kana. Hojiin nuti hojjennu maal fakkaataara? Hojii akkamii hojjechaa oolla? Hojiin nuti hojjennu maali? Kanaaf obboleessa koo obboleettii ko Waaqayyoon inni si waame qulqulluudha. Waaqayyoon inni ati gara isaa dhufte qulqulluudha. Waaqayyoon inni ati waaqessaa jirtu qulqulluudha. Waaqayyoon inni maqaan isaa sirratti waamame qulqulluudha. Jireenya qullaa'aa qabaachuun sirraa eegama. Qulqullummaan baay'ee barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun akkas jira. Qulqullummaa malee eenyumtuu Waaqayyoon arguu waan hin dandeenyeef qulqulloota ta'a. Ani sitti himu aaltu akka fayyiteetta. Cubbuu barbaadde yoo hojjette Waaqayyo cubbuu kee deebi'ee sirriitti lakkaa'u. Foon keessaa asitti hafuutu cubbuu hojjete malee si miti kan cubbuu hojjete, lubbuu miti cubbuu kan hojjete. Kanaaf cubbuu barbaadde hojjedhu ati jireenya bara baraan galta Waaqayyo wajjin waliin argita jettee kan barsiiftu sitti baradama. Macaafa qulqulluu jallifteetta. Eenyumtuu Waaqayyoon arguu yoo barbaade jireenya isaa qulqullummaatti eeggachuu qaba. Dhugaan wangeelaa gadi qabee kan inni dubbatu isa kana. Qulqullummaatti jiraachuu qaba. Jireenya qulqullaa'aa qabaachuu qaba. Jireenya qulqullaa'aa malee eenyumtuu Waaqayyoon arguu hin danda'u. Eenyumtuu Waaqayyotti dhiyaachuu hin danda'u. Inni qulqulluudha. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5:23 irraa kaastanii gaafa ilaaltan Waaqayyo foon keessan, hafuura keessan, lubbuu keessan haa qulleessuudha. Toleegaa. Achitti foon keessan, hafuura keessan, lubbuu keessan haa qulleessuudha dubbata. Foon keennan qullaa'aa ta'uu qabna. Xuraa'ummaan barbaachisne ittiin hojjechuu qabna. Akka barbaanne ittiin akka fiiguun irra hin jiraatu. Qulqullummaan foon keenyaa murteessaadha, barbaachisaadha. Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyotu keessa buufata. Akkasumas hafuurri keenya qullaa'aa ta'uu qaba. Waaqayyo wajjin agiriimentii sirrii ta'e tokko, tokkummaa sirrii ta'e tokko qabaachuu qaba. Kana malee immoo lubbuun keenyas qullaa'uu qabdi. Kanaaf obboleessa ko obboleettii ko amma na dhaggeeffataa kan jirtan Waaqayyo qulqulluudha. Isinis qulqulloota ta'a. Waaqayyo qulqulluudha. Adeemsa keessanii jireenya keessanii qulqulloota ta'a. Qulqullummaan immoo Kiristoosin fakkaachuudha. Waaqayyoof fakkaachuudha. Waaqayyoof adda ba'uudha. Waaqayyoodhaaf fo'amuudha. Waaqayyo wajjin tokkummaa fayya qabeessa qabaatanii isa wajjin jiraachuudha. Qulqullummaan akkasii. Waaqayyo bara keessanii jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Isinin jaalladhaa. Ciao.